Oromoon yeroo mammaaku dhirsaawniitii laga tokko walitti waraaba jedhee mammaaka. Edaa dubbiin sun dhugaadha ijoollee argitu mucayyoo tanaaf ishee akka ishiin arraba ishii gadi lolaafu gootu yaa rabbi maali kun boofta faashii keessa jiru. Arraba kana laalee baay'ee tokko sodaadhe jechaadha. Mucaan dhirsis akkasuma ishiinis akkasuma inni ilaalamma arrabni isaa xiqqaadha. Inni ishiin tun immoo laala ijoollee akka arraba gadiidha. Yaa rabbi maal nu argisiista? Dachee biyya lafaa kanarratti maaluma nu argisiista? Ashamaa harka fuunee eeggam jirtu nagaa keessanii. Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii jirtu jirra siniin jedhaa baga jiraattan. Viidiyoo koo kana laayik sheer godhaa. Dhugaa hedduu ta'e kan taasisabi jara kana. Laayikii fi fooloo barbaaddachuudhaaf jecha waan fokkisaa akkasii yeroo raawwattan maaltu isinitti dhaga'ama? Ijoolleen tokko tokko tiiktookii hin fayyadamtu tokko tokko keessan hin fayyadamtan jechaadha. Ani amma nan fayyadama garuu fayyadama akkasii kana hin fayyadamu jechaadha. Yoon akkam jabaadhe ji'a keessa viidiyoo takka achirratti faarfannaa fa'aa gadi lakkisee irraan kan hafe waan takka uumaa wanti inni gadi lakkisu hin jiru ture. Isaan kun immoo laayikiidhaa fi fooloof jecha irra waan fokkisaa akkasii kana miidiyaa addunyaa kun hundi ilaalutti arraba kana mana keessaa kana wanna baangaa jawwee fakkaatu kana of keessaa gadi baaftee safuu intala Oromoo yookiin safuu ilma namaa tokko akkasittiin cabsitu baalagee tana jechaadha. Obboloota kiyya tokko tokko yeroon laalu waa'een ijoollee keenya kana baay'ee na dhibachaadha. Kaan qullaa keessan akkuma argitan fiigduu. Handhuura mul'istu, eessa guyyattiin guyyaa dhumaati waanuma badii kana maa dalaguun jedha baraan yeroo tokko yeroon argu jechaadha. Viidiyoo akkasii kana yeroon argu. Takka amma maal goote isheetan qullaadhuma ishee qullaa dhugaa rabbiiti qullaa ishee jechaadha. Isayyuu masmurii irratti waraabbatti. Ishii jalaa bichaa qabattee jirti kanarraan immoo qullaadhuma ishiiti. Safuun Oromoo badee jira dhugaa rabbii safuun haada safuun amantii namni amantii isa sodaachuu dadhabee jira jechaadha bara kana keessaa. Hedduu takka akka viidiyoo kana laalee tanan ittiin qaanfadhe jechaadha. Maali shamarroonni keenya kan qaama saalaa isaanii kan mul'isan baay'eetu jira argaa ooltu jechaadha. Tagallee amma dheengadda gootee gadi baaftee ishii duraa takka malee jechaadha. Warri irratti hin baratan ta'an waasaan hangallee ammas immoo ittuma fufeetuma jira warri dhiiraa tokkos gadi baasuu qabee jira. Safuu Oromoon akkamitti safuu wallaalee dhugaa rabbiiti ijoollee kana ijoollee badii hunda keenya osoo hin taane namoota tokko jechaadha. Isaan irraan kan ka'e maqaan keenya immoo wajjin nu bada jechaadha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa warroonni waan akkasii dalagdan kun dhiisa isinirraan barbaachisu bareedaa miti. Namni tokko waan badii akkasii yeroo dalagu sirrii miti. Wanti irraa argatan maalidhaa yeroo tokko waan gaaffii natti ta'u. Maalidha meeqa wanti irraa argatan faayidaa maal qaba? Wantumti qullaa ofii deemanii akka barbaade ta'an kana qullaa hoggaan isiniin jedhu immoo fakkeenyaaf atiyyuu qullaa jirtaa jechuu dandeessu. Qullaa jecha namataa koo qullaa jira malee garkaanii miti isiniin jedha. Inni kun immoo rakkoo hin qabu. Warra akkamiiti seeta warra qullaa yaa'u silaa isinii gala waan ta'eef warroota akkasii kun waan fokkisan irratti hin hojjetina. Isiniin jedha barbaachisaa miti jechaadha. Dhalli keessan maal isinirraa barata? Dhaloonni dhufanii darban maal isinirraa barata? Mucayyoo tokko nan yaadadha dhugaa rabbiiti jechaadha. Waggaa baay'ee dursa waggaa 3 dursa jechaadha. Ilaa qullaa ishii baatee waan irratti nama arrabsitii wanni ishiin taatu waan akkanaa hin jiru. Mucayyoo tanaa yeroo baay'ee hin gorsu ture jechaadha. Namoonni karaa amantaa ishiitiin illee hin gorsu akkasuma rabbiin sodaadhu jedhanii mucayyoo tana baay'ee haasaa fokkisaa waan bakka ilmi namaa tokko dhiirarraayyuu hin eegamne mucayyoon kun akkasittiin haasofti jechaadha. Mucayyoo sun dhugaa rabbiiti amma bakka ishiin natti hin beekan miidiyaa kanarraa jechaadha. Namni nama arrabsus namni waan baalegee bilginna dalagus yeroo gabaabduudhaaf malee bakka rabbiin isa qabu hin beekan kan. Ani hin hidhamte ta'uu mucayittii suni wanta ishiin taate tokko hin beeku jechaadha. Mucayyoo sana yeroo baay'ee na hordofa ture maalifan hordofaa akkas narra gale jechaadha. Yeroo laalu keessatti baay'ee ciggaasisaadha wanti ishiin haasoftu wanti ishiin dubbattu. Bakka amma na jedhame jechaadha. Keessattuu dubartoonni tokko habaasaniiru akka haasaan waan jedha waan dubbatan hin beekan. Waan dhiironni hin dubbanne shamarran dubbachaa jiru. Wantoota akkanaa gubbaarra isinillee of eeggadha. Isiniin jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kootii. Baay'ee isin jaaladha moo baay'ee isin kabaja waan isin jaaladhuu fi waan isin kabajuuf ani viidiyoo jara kanaa warra
arraba gadi yaaseetu dhala of gidduu kaa'e biroo amma viidiyoo kana dhalli isaanii arguu dandeessi waan ta'eef akkamitti akkana gootee ummaa koo jechuu ni dandeessa. Alfannaa guddaadha kuni. Isaafis isin jedhe malee waan biraatiif miti. Gorsallee keessa akkasiniif ta'uudha. Afaan isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Yaada naaf qabdan komentii jala kaa'uun dagatinaa viidiyoo kana like share godhaa. Maamila immoo naa ta'uun dagatinaa isiniin jedha. I love you baay'ee sin jaaladha. Yeroo gaarii turtii gaarii bye bye.